Sagantaa kun miidiyaa Production TV Nuural Hudaa waliin ta'uudhaan isiniif dhiyeessitudha. Nutis Iida baranaa mootittii magaalota baha Itoophiyaa tan taate akkasuma biyya jaalalti keessatti asheette, biyya hogbarruun keessaa burqite, biyya murshidootaa fi ulamaa'onni keessatti lalisan magaalaa Diree Dhawaat irraa bahuudhaan gama Harar dhufuudhaan Iida dabarsuuf deemna. Harar biyya qaroomina musliimoota Itoophiyaa duri, biyya umaraa'otaa, biyya sulxaanotaa, biyya mujaahidoota fi ulamaa'ota akkasuma biyya hambaalee seenaatiin faayame. Harar bara 969 Amiir Hubaaboo nama jedhamuun erga hundeeffamtee as jaarraa 10 oliif magaalaa Islaamaa ta'uu dandeesse. Harar jiddugala imaama keenya Imaamu Ahmad bin Ibrahim Al-Ghaazii turte. Imaamni keenya magaalaa Harar jiddugala godhatanii qabsaawaa zaalima likkii galchaa turan. Barreessitoonni seenaa yeroo magaalaa Harar ibsan Makkaa, Madiinaa fi Qudsitti aanee biyya kabajamtuu Islaamaa tan afraffaa jechuudhaan ibsan. Harar masjidoota 99 qabaachuu turte. Kunoo maalii fi maqaa Rabbii 99 Asmaa'ullahil Husna wajji akka wal qixa ta'u yookaan akka wal fakkaatuuf. Magaalaa Harar yeroo kaasnu jogola kaasuun dirqama nutti ta'a. Jogola Amiir Nuur ibn Mujaahid Amiira jedhamuutu diinarraa akka weerara diinarraa if eeguuf jogola amma agartan kana jaare. Akkasuma hulaa seensa jogolaa habbaa 5 qabaachuu turte. Ammas ni qabdi. Maaliif kun arkaana Islaamaa 5 wajji akka wal fakkaatuuf. Maasha Allah. Harar yeroo dubbannu jaalala, nagaya, tasgabbii, tokkummaa, kabajaa, wajji jireenyaa fi birmadummaa Islaamaa kaasuun dirqama nutti ta'a. Harar yaa biyya jaalaltii nuyi si jaalatte, Suhaybis akkasi jaalatu taaf beeke.